لو ما في دي نتاعنا حسينا خيس ولا بخي ها حركاتنا عاوز استيسي ما بكتير ما بكتير ايش انت تسوق على تمرين في السنين حسيت هاي حسيت بكتير يا عمو يلا انت بكتير ولا لا وشو بكتير انت انت بعدين جبت يا كده وعارف ايه بكتير يا كوسي يا السما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني جرتو هردفتون ميتشو توب نقبدني نجيني كيسان بنادا وما تكشتي جرتني كم سنجنا أنا سولد دجاني أجائبا موكا كورا ممال جداني بيجنا ما تدلوبني وان جداني صدقني مماكسا صدقر يعني الرجائب هجين جارتي ساتيف جالتو ولك أبي قرفين بلان بوتي السلام جالتو من منكي يدي بيدي هجين سؤال قلي جدين والله جالتو انتوني وبتي مسكينة ريف أوف بلشيتي ريف أوف بلشيتي شو مالي جنان نامتي مراتو لا jireenya yookiin dhoorgiti amma jechuudha. Jireenyuma dalagaa ishee godhadhaa ilmoon irraa baafte jedheetiin ofirraa baasee qadiyaa ishee dabbarsiisaa jetti. Caaltuudhaan jechuudha jaartiin ajjiidha. Ana kan caaltuun mata gongorte jireenyuma ofii yoo jiraatte sossobdee yoo mallaqallee kennite ilmoo san fudhattee jedha. Maashaallah laakiin inni namitti maraattuu sannuma gara fi'arra qabattoodhaan
Namitti nada. Ofuma babbaa qixxe malee odoo garafanii. Numa utaalte mana keessa afaaniin hin callisne malee mana keessa utaalte akka fardaatiif fanaddarte. Yaa salaam. Akkasittiin mana keessa utaalchisuutu ture. Ana mallee shakkiin xiyyaa waan tuqee ni tuqee natti fakkaate waan tuqee ni tuqee. Qoricha waan tuqeen hin tuquusaan oolle caaltuu waan harka kennatti na fakkaatti ammallee gara hajjiitti deebi'uudhaaf harka kennatti natti fakkaatti maaliif jennaan akka duraatiin dura bilbilaa jalaa kaasuu diddee bakka inni jirtutti amma ofiinis waamtee manas dhaquu eegaltee amma guyyaa hedduu manas dhaqxee. Qaallittii jenna bilbilee addanna kutee mushkilaadha dalagaadhaafi akkasitti wanna jala jechuun jirti tarii garaan dhales hamtuudha wallaahi wanti nama goone qabu ilmoo ofiitiif jecha sana onnachoo qabu taatina fakkaate an odoo ishii ta'ee mallaquma inni jedhu hangas hundaa miti odoo malli yoo mallaqa argate inni lafan argu namichi sun jechuudha. Mallaqumaan ilmoo ofii fudhattee odoo mala jalaadhaan laallatte feetu biyya galtee ilmoo san fudhattee biyya galfattee biyya biraa deemtee osoo dalagattee isa jalaa wannattee jechuudha mallaquma san qabattee ilmoo isa deebi'ee jiraachuu san wallahi jireenya hin taatuuf akka ani ilaalutti jechuudha. Yoo akkan ilaalutti kanatti waan jireenya taatuuf natti hin fakkaanne maaliif namni kun yeroo meeqa itti deebite yooma bas yaani akkasumatti jiraachaa jechuu yoo taate malee kalaas firrumaa dhiisee ofirrumaatiin dhiiseefin akkasin jiraadha kalaasisuma san gabbaraa isuma jala jiraadhaa yoo jecheessa taate qabu. Yaani faayidaa biraan qabu walumaanii bulee walla jechuudha yoo taate jechuudha. Jaarsuma haa jedhan isii biratti argamu yoo feete dhugaa sun ni taati. Achi abbaa manaa ta'ee jaarsa ta'ee jireenyaaf isiidha. Yaani akka jaarsaa dalagee akka jaarsaa fuula gaariidhaan akka jaarsatitti isii waliin jiraataa shanii shakkii qaba. Maaliif shakkii qabdas naan hin jeenaa jechuun hin jijjiiramu haa gurbaan mee sadi fuudhee talaa walii afurii jechuudha. Takka hin jijjiiramne tuuwwan lamaan jalaa deemte isa dhabdee jennaan tunis ifattee jennaan kunoo waallee itti gootee sanis amma ofirraa hiikina fakkaata. Akka duraan jiru jijjiirama fidee jira jechuudha. Wanti hattaa odoo jijjiirtee kanatu jijjiirsisa waa hunda gootee mana keessa ooftee mana qarasiiftee nyaata hojjechisiiftee yaani wanni ishiin isan goone hin jirtu jechuudha. Laakiin immoo inni dubartii jala deemu malee yaani dalagadhee nama ta'aa san keessa hin jiru jechuudha. Gatii dalagadhee nama ta'aa san keessa hin jiru. Yaani kalaas dubartii fuudhaa deemaa karoorri isaa malee dalagadhee akka dhiiraa nama ta'ee jijjiirama fidee dubartii jaartii tiyya bulfadhee ilmoo godhadhee akka dhiiraa akka ilma namaatitti suni hin jirtu jechuudha. Kunoo tanaanis ofirraa baasii jedhee gijee hunda kan wal fixan qoricha kennee fi kennii harkatti diddee fuulatti naqxee guyyaa tokko. Kureetti kenne liqimsuu isin kennee liqimsuu hin taane kureetti bishaanitti itti fide jechuudha. Maaliif bakka sanitti ani baga diddee jedha baga diddee maaliif yoo ishiin maseette isaa miti kan waliin masheenu jechuudha. Tarii rabbiin ilmoo isii kennu dhabuu danda'a booddee.
ilmoosii kennuu dhabuu danda'a. Ifa manaa godhaasumaan jechuudhaan rifeensa filatu jira. Sagaleen kiyya sobas hin jeeqe jechuudha. Hin beekamu rabbiin kun nama hedduudha ka ilmoota akkatti dhalee achiin hafu jechuudha. Ka ilmoota akkatti dhalee achumaan rabbiin maseensee hambisu nama hedduu jechuudha. Xuruu goote laakiin immoo dhiira akkanaa dhiira jedhanii itti hirmanii jala taa'uun safuu guddoo wallaan. Safuu guddoo jalqabuma namichi kun achi keessa jirti beertuu amma itti heerumtu tuni fakkeenya caaltuun hin beektu eebsa maalummaa isaan beektuu turan maal akka inni ta'e hin beektu walitti dhufan tuuwwan warri itti dhufe maal inni akka ta'e ni beekti achi keessatti biisan keessa dhiisii warri sooshaal miidiyaa kana irra hajjiin maal akka ta'e ni beekan namni hundi isaa jechuudha. Yaani nama dhiira nama horata jedhanii itti heerumanii miti. Kanaafuu shamarran of eeggannoo godhanii duruma dhiiratti heeruma laallatanii ka bultii namaa ta'u ka gaachana namaa ta'u yaani midhaan wayii dhabee namatti hin heerumu namni kun abbaa ilmootii dalagatee jireenyi tun gabana kana dubartiin nama horachuu hin dandeettu yaani dhiirti taa'ee sanuu dhiirtu kophan nama horachuun hin danda'amu ni ulfaata barri kun jechuudha. Isinis daladdee innis dalagatee yoo jedhe waan faayidaa qabaati. Immoo inni kunoo gabbaa hagana ga'u kun ka irree hanganaa qabu kun taa'ee dubartiin dalagdee nama nyaachisu wallaahi namni taa'ee dhiiga dubartiidha mana arabaa dalagsiisee nyaatu. An akka ilaalcha kiyyaatti nama dhiiga isii kana gaddisee dhuge jechuudha. Akkasuma fakkaatan nama dhiiga jaartii isaa dhuge yookiin nama dhiiga dubartii sanii dhuge jechuudha. Ni beekna akka tajaajila namni hundi. Rakkoo qabu osoo waliin dalagan innis dalagee isinis dalagdee waliif fidatanii waan takka dalagatan waan takka godhatan. Isiin dalagdee waan nyaattu fittee kiraa manaa kafaltee isa horachuun cubbu. Isiin akkasittuu dalagdee oduu horatte inni immoo ta'e inni dalagu san biyyatti osoo waa godhatanii waan faayidaa qabu jechuudha. Immoo isiin qofti dalagdee inni rafee deemee qumaar taphatee deemee bakka bashannanaa deemee na'am Shino. Oh my goodness.